عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفون إلمان ورمو كبجمتوتا في جالتمتوتا كي بكون جرتني تبغنا جراتني سنين جتشا har'a barnoota tokko qabadhee dhufee jira. Barnoonni sunis maal jettan gaafii fi deebii kana jechuudha. Gaafii fi deebiin kun kan maaliiti warra jettanis hin dhabamtan. Gaafii fi deebiin kun sallallahu alaihi wasallam gaafii fi deebii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa kana jechuudha. Gaafii fi deebiin kun 440 jechuudha. Biyya kana keessa gaafam takka osoo gaafatanii ati deebisuu ni dandeettaa? Kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa kana wajji ilaallaa paartii tokkoffaadha jechuudha. Itti fufa warroonni aappii kana barbaaddanis pilaastooruma keessa dhaqxanii gaafii fi deebii Nabi Muhammad seenaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jettanii yoo itti barreeffattan qaxxitaa isinii fidaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf hamma itti barreessaa isinitti agarsiisu. Gaafii fi deebii seenaa Nabi Muhammad jechuudha sallallahu alaihi wasallam hedduutu jira kan akkana isa kanas yoo hin qabaanne instaayil godhattanii keessantanii ooppiin gootanii jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota yoo isinitti tole sheer laayik godha isinin jedha sabiskiraayib godha. Hayyee mee tokkoffaa irra waliin haasennu tokkorraa hanga 50 jechuudha. Hanga dandeenye walumaan barannee walumaan jennee kaan itti deebinaa jechuudha. Paartii itti aanu itti fufa inshaallah. Hayyee tokkoffaa irratti gaafii masjiidni rasuula sallallahu alaihi wasallam kabajamaan yoom ijaarame? Deebii jechuudha. Deebii tokkoffaa hijiraa irraa ganna tokkoffatti ijaaramee jechuudha. Kan lammataa jechuu gaafii lammataa Faaxumaan intalli rasuula sallallahu alaihi wasallam umrii meeqatti heerumte? Umrii meeqatti heerumte? Deebiin ganna 18tti. Isiniif gala jedhee yaada argaallee jirtanii. Gaafii sadaffaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam erga ergamanii booda ijoollee dhiiraa meeqa argatan? Deebii ijoollee lama isaanis Ibraahimii fi Abdallaa. Gaafii afuraffaa jalqaba namni salaamata islaamummaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam irratti qara'e eenyu? Deebii Abaazarri al Gifraayi argaa jirtan jedhee yaada. Irra caaltuun jaartii rasuula sallallahu alaihi wasallam tami Khadiija sallallahu alaihi wasallam.